keenyatti wal qabatee namni waan hin qabne barbaada malee waan qabu hin barbaadu. Wanti akka afaaniin odeeffamu kana osoo hin taane Oromoon egaa nagaas dhabee gammachuus dhabee gadda keessa seenee bubbuleera. Fakkeenyaaf artistii jaallatamaan artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo itti dhabneedha. Jijjiiramni kunis falmii nama gama hundaanuu godhameen dhufe garuu hagamuun turre nuufi muuziqaa ispiikara gurguddaadhaan nu bananii nutiin caffarraa nu taallaa isaan immoo haalota tokko tokko mijeeffatanii qaamota jijjiirama saffidan keessaa fakkeenya artistii jabaa fi cimaa Oromoon jaalatu artistii Haacaaluu Hundeessaa mucaa kana itti dhabne jijjiiramichi Haacaaluu faa nu jalaa nyaate nuti. Jijjiiramni dhufe sun jijjiirama Haacaaluu faa fudhatee dabre jijjiirama Battee Urgeessaa faa Abdul Jabbaar faa isa faa nu jalaa fudhate ammas namoota jajjaboo lakkoofsi finne hawwan keenya manaa baasanii ilma keettu achi jira jaanii nama waggaa 18 dabre fidi jaanii seera kamiin akka isaan gaafatan beeknu abbaa fi haadha Oromoodhaa hedduutu bineensaan nyaachifame rashaname hayyoota kana san jee lakkaa'ee anirra ga'uu hin dandeenye abbootii gadaa karrayyuu jumlaadhaan nama 14 bakka tokkotti achi ofirraa garagalchanii rasaasa irratti lakkaa'anii nuti kana san jennee kan lakkaawannee fixannu hin qabnu namni nu jalaa dhume namni si tuffata yoo nama si jala ajjeesanii caaluma kan jedhu itti sii dabalan maaliif waan takka fidduu siin jechuutti jiranii jechuudha. An akka kootitti falma kana kan hin eegale reeffa Haacaaluu Hundeessaa wajjinan manaa ba'e. Even maatii kiyyallee quban qabuan kana yoo siin jedhu maatiin kiyya qaawwa kana argatee xaxaan tokko hin jira waan ta'eef namoota gargaarsa maal gaafateetillee akka nama cinquun barbaadu namni maatii kiyya gargaaruu barbaadullee ana dubbisee anarraan argachuu qaba jeetan amana kana jechuun koo maatiin koo hagaaramoo jechuutti hin jiruan maatii kiyya gargaaruu kan barbaadullee yoo jiraate anarraani malee gama biraatiin hin danda'amu. Maal siin jechuu fedheeti maatii kiyyallee quban qabuun hin dhiise maaliif Haacaaluun lubbuu takkitti qabu Oromoodhaaf kenne ani immoo jireenyaa fi maatii kiyyas biyyan itti dhaladhes biyyan akkasitti jaalladhu sanis yoo dhiise homaa rakkoon qabu jeetan uummata kana faana reeffa Haacaaluu Hundeessaa faana bahee jechuudha. Erga sanii qabsoo itti fufaatiin jira tarii Oromoo waan an hojjedhu dhagaa jira. Dhagaa hin jiru suni anan ilaallatu an dirqama kiyya bahudha. Ammoo waan dhugaa fi dhugaa ta'e irratti haga bilisummaan dhugaa dhuftee kan gabra ta'ee Oromoo tajaajilu haga dhufee bakka Oromoon barbaadu san taa'etoo Oromoo hoogganutti qabsaa'ee Oromoon akka mataa ol qabatu niin godha haga bilisummaatitti qabsoon itti fufa. Kanaafi ani gama aartiitiin aartistiin gabaree yookiin gabra ummataati tajaajilaa ummataati. Dura deemna malee fuuldura deemnee karaa argisiisuufi malee waan inni dubbachuu hin dandeenye waan gamaa gamasii kaabaaf kibbaa bahaaf dhiyaa yoo dubbatamu waan bahatti dubbatamee kaaba dhiyaatti hin dhagahamne waan kaabatti dubbatamee kibbatti hin dhagahamne sagalee takkaan dhageechisuu waan dandeenyuuf kennaa rabbi nuu kenneen kanatti fayyadamna malee nuti tajaajiltoota ummataati faana ummataa jala deemuu yoo hin dandeenye ani ofii kiyyaaf karaarraa badeera guyyaa san akkam badettan amanaa jechuudha. Kanaaf nageenyi biyya keenya akka bu'u qabsoon falmi warra falmachaa jiru wajjin dhaabbannee falmachuun. Wanna tokko yoo sitti hime sareen foon gaafa itti heddummaatee nyaattu hamma irraa nyaatte kanaaf qolloo qoffortee awwaalti. Namni yoo karaa sanirra dabru namni foon ishiin ol kechisan arguu baatu ishiin garuu iyyatsan dhiiftu maaliif? Namni hundi kan achiin dabru waanuma foonsa fuudhuudhaa deemu itti fakkaata waan ta'eef. Kanaaf namni dhugaa hin awwaalin wanna iyyuuf hin qabu. Ammas wanni nan jala sarareessitti himu namni hedduu wacuu danda'a. Wanni dhugaa fi dhugaa ta'e tokko namni yoo ati kufaatidhaa deemtu iyyees hin deebisu. Haga ati kuftee sitti koflutti silaana. Garuu gaafa dhugaa jala deemaa jirtu wanni ati itti deemaa jirtu sirrii ta'uu gaafa beeke akka ati galma saniin hin geenye sitti iyya. Kanaaf nuti qabsoo itti fufnaa. Qabsoon Oromoodhaa hin dhaabbatu haga bilisummaatitti deema akkanan siin jaani gama kooti.